haadholiin siinqee qooda guddaa qabanii jechuudha. Waan ammaan tana tattaa'aa jiru kana ilmaan keenya kun akkas ta'uu qabanii walitti dhufnee mari'annee hojii irratti bobba'uu qabna biyyuma teenya keessatti. Yoo ammoo deemuu barbaanne karaa seeraatiin akkaataatti deemnu tolfachuu qabnaa kajuu akka murtiidhaatti bulchiinsi magaalaa Shaashamannee kana murteeffatu qaba jechuudha hawaasaatti. Waan takka yoo ati onnee guutuurraaniin hojjettattee murteeffattee wanni nuti kun jiru. Ganda keenya keessa nama wal beeyi. Dallaalota illee numa beeyi na beektaa beekaat marka irra qabna malee ganda keenya keessa jiran numa beeyi. Saaxillee warra akkasii gartee kan ijoollee nu jalaa fuudhanii deeman kan illee dhugaa jirtu itti himnee akkasitti yoo hojjennee wanni haalli kun gaan jijjiiramneef hin jiru jechuudha. Akka biiroo dhimma hojjeta hawaasummaatti illee biiroo nageenyaa wajjin biiroo abbaa alangaa wajjin akkasumas seektaraalee adda addaatti waliin hojjechaa jira jechuudha gamtaan. Qindoominaa waliin hojjechaa jira. Dallaalota kana kato'atu biiroo nageenyaati. Walleen caasaa diriirfatanii ijoollee kanatti fuudhan tana isaan kana wajjin hojjannaa jechuudha. Kanaaf egaa kanii akka waliigalaatti uummanni keenya illee hubatee miidhaa godaanseera alaa qabu kana hubachuu danda'u dura bara hubachuudha. Miidhaa akkam qabaasan beekuu danda'u yoo hin beekin humaa gochuu hin dandeessu hin beektu waan ta'eef yoo beekte immoo sin dhibu yoo hin beekin rakkoodha. Kanaaf yoonnummaan amma hubannaa kana uummanni keenya gamta akka beeku. Torbaan kana keessa bara amma kana kun Jabuuti irraa gara mana mosoo deemanii guyyaa lama sadii jiru. Nama dhibba meeqaatu beeka jiru. Kana keessa ammoo harki caalu lammii Itoophiyaadhaati jedha. San keessatti immoo Oromootu harka caalaa beekani. Keessattuu gara Yaman ka deemu godinoota keenya akka Oromiyaatti godaanseera alaa kanaan saaxilamuun 8 irra geenya jira jechuudha. Godinoota 8 irra geenya jira. Arsii lamaan, Baalee lamaan, Harargee lamaan, 6, Jimma 7, Shawaa Kaabaa 8. Hubattanii? Na hubattanii? 8 kanaatiitu godaanseera alaatiin saaxilamuudha jechuudha. Argitanii laakkamee kan hin xumurre. Haa ta'u malee kabaja lammii kanaan akka hin funne kanallee salphisaa jiru. Ijoollee ta'e namoonni soofee biyya harki keenya biyyeetti godhadhamne qabeenya qabnu wallaallee bahaatti dhumataa kan jiru biyya namaatti kan salphataa jiru. Isa kana hambisuudhaaf waltajjiin akka qophaa'e kun gahee guddaa qabaa jechuudha. Mootummaan keenya lammii isaatiif hundaaf jedhee tarsiimoo bocee kallattii kamiiyyuu harki lammii kiyyaa biyyeetti ta'e gaafa badhaadhina hunda galeessa murteessa jedhee bara 2023 Afrikaa keessaa biyyoota 5 jiran keessaa akka bara 2040 keessatti addunyaa keessatti biyyoota gurguddoo dinagdee beekamtu keessatti uumaman jedhee xiyyeeffannoo hojjetaa jira. Kana gochuudhaaf namni dallaalota seeraan alaatiin gowwoome biyyaa bahee maatii meeqatu magaalaa kana keessatti ijoollee isaa Liibiyaatti hafte kadhataa jira. Meeqas sirbataa jira. Kan hin qabne meeqatu turris argame reettis kan hin galle meeqatu jira. Kana mootummaa qofsootaan hawaasa kun gahee isaa bahuu qabaa jira.